إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكرون الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن عتيا ثم لنحن أعلم بالذين هم أولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على ربك هتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للذين آمنوا أيها الفريقين خير مقاما وأحسن نديا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما أركبوني أكم جرت نجاكيسني الحمد لله أنس نجاكية إسنس أكنجاتن أبدين قبل إن شاء الله أرانكنا واي قرآنا إلى تسي واتقو ونفقلي إراه يوكينمو حالا اتفايدمي بوا يوكان فايدا قدرا هرقد إراه إسنف قودف جئتن وفي إن شاء الله egaan akkuma beekamu ji'a nuti keessa jirru ji'a darsii ji'a qur'aana akka malee kan ji'a keessa darsaamudha. Ji'a waan biraa hojjechuun keessan faqqadamneedha. Osoma dilii dalaguu yaannellee ji'a kana keessa hin faqqadamu jechuudha. Maaliif hattaan jaadiin illee hin dhaabbate jechuudha ji'a ramadaana. Kanaaf jennaan ji'i kun ji'a ibaadaa rabbii kadhataniidha akkasuma keessa darsaanidha inshaallah. Kanaaf jennaan egaan akkamiin qur'aanaa ji'a kana keessaa baay'isnee akattamuu dandeenya buusuu dandeenya yuuzii 30 jechuudha. Qur'aanni kan inni qabatu yuuzii 30 yuuzii 30 kana guyyaa 30tti akkamiin akattamuu dandeenya haala qallaaliidhaan osoo nun dhibin osoo waa tokko hin dadhabin akka xabaati jechuudha. haala salphaateedhaan akkamiin qur'aana kana ji'a kana keessatti dadhabbii tokko malee nuffii tokko malee buusuu dandeenya. tokko lamas sadiis ta'e hatta hanga 4 fi 5 illee buusuu dandeenya jechuudha inshaallah. Maal akkamitti buusuu dandeenya jechuuti maltu maaliif namoonni tokko osoo malkanii guyyaa qaraanii jalaa siquu dida qur'aanni kun jechuudha. Namoonni tokko akkuma qallaalitti qur'aana kana akkattamu jechuudha. Guyyaa 10 qur'aana buusuu danda'a. Guyyaa 5 illee nama akkattamu jira. Akkaatama dandeetti qiraatiidhaanis wal haa caalu malee namni tokko ariifatee ni qaraa. Namni tokko immoo qasadee qaraa jechuudha. Kanaaf jennaan qasadee qaraanis ariifannee qaraanis qur'aana kana akkamiin haala salphaa ta'een buusuu dandeenya kan jedhu dursa maal beekuu qabna. Qur'aanni kuni luukii meeqa qabata? Dudda meeqa qabata? Qur'aanni kun guutuun isaa jechuudha. Kana beekuu qabna jechuudha dursinee maal beekuu qabna? Amma qur'aanni kun qabatu beekuu qabna jechuudha inshaallah. Qur'aanni kuni juuzni isaa 30 gaafa ta'u suuraan qur'aana kana keessatti argaman 114 jechuudha. Luukiin yookaan immoo duddi gam tokkoon isaa meeqa kan jedhamuuf immoo 600 jechuudha. 604 600 walumaa gala. Kana maal goona hojii tokko jechuuf karoora ni baafanna miti. Akkuma kana qur'aana qara'utti illee karoora baafanna jechuudha inshaallah buleewwan akhiraa. Kanaaf jennaan 600 kana maal goona guyyaa 30 kanaaf hirraa jechuudha. Maaliif gaa yeroo tokko herrega hojjenna kalkuleetii goona jechuudha nu fayyada waan ta'eedhaaf. Gaafa 600 kana guyyaa 30 gaafa hirru ani waan hiree bira geeruuf
arrasin maasoof hin jedhe sin immoo hojjettanii hojiidhaan bira ga'uu dandeessu inshaallah. Gaafa 600 kanaa 30 firruu 20 ol ga'a jechuudha. Yoo adda baafachuu barbaanne maal goona 20 kana fuunee 30 baay'isna. 600 kana dhufamoo nuuf kan jedhu argachuudhaaf deebii qulqulluu argachuudhaaf jechuudha inshaallah. Kanaaf gaafa kana hirruu meeqa 600 argannaa jechuudha. 20 kana maal goona guyyaa tokkotti 20 yoo qaraane baallee 10 jechuudha. Baallee isaa tokko kan argaartu miti. Baallee isaa tokko kana 10 yoo qaraane guyyaatti guyyaa 30 guyyaa 30tti hakattamne jechuudha. Yoommoo haala salphaa laafaa ta'eedhaan immoo akkamiin qaraana kan jedhamu immoo salaata waqtii 5 salaannoo jechuudha. Suubiirraa jalqabnee zuhurii, asirii, magriiba, ishaa kana waqtii 5 kana maal goona 20 kana baallee 10 kana jechuudha. 20 kana fuunee hirraaf salaata keenya waqtii 5 gaafa hirruu meeqa ga'a 4 ga'a jechuudha. Kanaaf jennaan suubii salaannu irratti baallee kana 2 argaa jirtan edema yaada. Baallee 2 kana qaraanaa jechuudha. Suubii salaannee zuhurii salaannees akkasuma asirii magriiba ishaas 2 osoo hin nuffin osoo hin dadhabin osoo mataan hin cabsin jechuudha. 2 akka xabaatti akka qallaalitti namni quraana saffisaan dandeetti quraana qara'uu qabullee namni immoo qasedhee rarakkachaa qara'ullee jechuudha. Fahamiin akkuma wal caaluuf jechuudha. Dadhabbii tokko malee qaraana jechuudha. Darbees gaafa akkasitti qaraanu sammuun keenya nuu qabachaa deema, fahamaa deemna jechuudha. Dandeettii yaadachuu qabna, dandeettii sammuutti qabachuu qabna jechuudha. Akka qallaaliidhaan illee karaa salphaa ta'eedhaan quraana kana haffazuullee dandeettii haffazuullee nu argama jechuudha. Yooma haffazuu dadhabne iyyuu ni yaadanna waan irra deddeebinee dubbisne tokko sammuun keenya ni yaadata jechuudha. Hin irraanfatu jechuudha. Kanaaf jennaan ji'a ramadaanaas ta'e ji'uma kaanillee quraana kana ji'aan yoo kan akkatamnu taane akka salphaadhaan quraana haffazuu dandeenya jechuudha. Maaliif ennaa waan yeroo hundaa irra deddeebitanii dubbistan tokko sammuun keessan hin dagatu ni qabataa jechuudha obboleewwan. Kanaaf jennaan ji'a hundaa keessayyuu karaa salphaatiin quraana ji'aan akkatamuu haala dandeenyu karaa kanaa jechuudha. Inni lammaffaan ji'a kaangaa ji'a ramadaanaa kana keessa ji'a ibaadaat hojjette waggaadhaan siif namaaf katabamu kana keessa immoo saffisaan ibaadaa yoo dalagne dilii keenya marallee kan nurraa qulqulleessudha. Kanaaf jennaan ji'a kana keessa immoo 3, 4, 5 illee yoo buusne khayrii nuti ji'a kana keessa dalaganne kana hagam jedhame waan himamu miti. Kanaaf jennaan karaa salphaadhaan guyyaatti baallee 20 yoo qaraane guyyaatti baallee 20 yoo qaraane jechuudha. 2 buusna jechuudha. Guyyaatti baallee 30 yoo qaraane 3 buusna jechuudha. Baallee isaa jechuudha. Baalleen tokkoon isaa dudda 2 dudda tokko garaagarana waan qabatuuf 60 dhufaa. Baallee 40 yoo qaraane 4 buusna. Baallee 50 yoo qaraane 5 buusna jechuudha ji'a keessatti. Kanoo sa'atiif karoora isaa itti baasnee osoo hin dadhabin haala ittiin qaraanu osoo hin beekin illee buusnaa osoo hin dadhabin jechuudha. Kanaaf jennaan egaan haasasni ittiin dheeressuu kanumaaf waan haala kanaan fayyadamee argee waan natti toleef isin fayyada jedheeti qabadhee isinii dhufee yoo isinitti toles obboleewwan keessaniif sheer godhaa biraan ga'aa isaanillee irraa fayyadamuu danda'u. Maaliif namni zimennee moofnee nu jalaa siquu kan didu jira jechuudha.
wanti kamiyyuu karooraaf sa'aatiidhaan yoo itti fayyadamne immoo wanti nu jalaa hin deemne hin jiru jechuudha. Hojii kamiyyuu karooraaf sa'aatii barbaada jechuudha. Egaan asasin ittiin dheeressu. Egaan ergaan kwarraa gabaabumatti kana fakkaata jechuudha. Akka itti gammaddan itti hojjettanis itti fayyadamtan abdiin qaba inshaallah. Kanaaf jennaan du'aadhaan wal bira haa dhaabbannu. Hayyoottan keenya mana hidhaa jiran illee Rabbiin mana hidhaadhaa nuuf haa baasuu. Biyya keenyaaf illee Rabbiin nagaa nuuf haa buusuu. Kan rakkate marayyuu Rabbi rakkoo keessaa haa baasuu. Barakaa Laylatul Qadrii nama argatu Rabbi nu haa taasisuu. Nama taqwaa imaana guutuu argatu nama ramadaana ji'a ramadaana bichaa ibaadaa godhu osoo hin taane yeroo hundumaayyuu ibaadaa isaa irratti jabaatu nu haa godhu inshaallah. Taqwaadhaaf sodaa isaa Rabbi nuuf haa kennu isiniin jedhaa. Asumatti naabadhaa. Hayaakumullah wa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Rabbi jechaan isin jaalladha.